ودور gammachiisa hawaasa Oromoo biyya Saudi Arabia magaalaa Jiddaa targamtanii fi naannoo ishee targamtan maraaf hundeeffama waggaa jaffaa OMN fi tumsa bifa adda ta'een bitootessa yookiin maarchii 12 ji'a 3 bara 2020 kamisa galgala sa'aatii 7 PM jalqabeen mana galma community embassy Jiddaatti haala adda ta'een kabajuuf guyyaa kana manguddoonni fi ulamoonni sheekonni fi qeerroo fi qarreen walmaagala hawaasni keenya magaalaa Jiddaa targamtaniif naannoo ishee targamtan akka irratti targamtaniif kabajaan affeeramtaniitu guyyaan gaafasiin sagalee ummataa kan ta'e OMN duuka buunee haa dhaabbannu haa tumsinu OMN tumsuun sagalee ummataa tumsuudhaan koreen gargaarsa OMN damee Jiddaa Saudi Arabia odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsi bilbilaa duwwaa 55 duwwaa kana malees duwwaa 55 duwwaa 55 kana qofa miti duwwaa 53 jedhaa bilbila odeeffannoo dabalataa ni argattu OMN haa tumsinu seenaan deeggaramte hayyuun ijaaramte oomtuu simbuqqisu OMN hundeen kee jabaadha diinoo wixxifatu yaaluuf si ugguru waan qabnuun itti hirmaanna OMN ijaaf gurra hawaasa keenya seenaan deeggaramte hayyuun ijaaramte oomtuu simbuqqisu OMN hundeen kee jabaadha diinoo wixxifatu yaaluuf si ugguru waan qabnuun itti hirmaanna OMN ijaaf gurra hawaasa keenya OMN miidiyaa hawaasa bal'aa OMN miidiyaa hawaasa bal'aa kaleessa yoo ta'e kunoo har'as jirra maqballeessi jara ofirraa haqneerra miidiyaalee keenyaan ija baananneerra tolaanu tolchitan ija jabaanneerra ijjitii dhookate saba bal'aa firsa agartuu saba guddaa OMN cimsa hiikaa guddaan jennu tumsa barbaachisa abbootii amantii hunda hirmaachisa seenaan deeggaramte hayyuun ijaaramte oomtuu simbuqqisu OMN hundeen kee jabaadha diinoo wixxifatu yaaluuf si ugguruuf waan qabnuun itti hirmaanna nuti OMN ijaaf gurra hawaasa keenya OMN miidiyaa hawaasa bal'aa